Egaa akkuma sila ibsamaa ture maqaan kiyya Teediroosiin jedhamaani gorsaa olaanaa istiraateejii dhaabbata sabbataa agiroo-industiriiti. Dhaabbanni sabbataa agiroo-industiriin yookaan mallattoo daldala maammadhaan beekamu hojiiwwan gurguddaa uummata keessa jiruuf hojjechaa jira. Keessattuu immoo horsiisota bultoota naannoo keessattuu Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa jiraniif gabaa hidhiinsa walirraa hin cinne yookaan walitti fufiinsa qabu uumuudhaan qotee bultoota yookaan horsiisee bultoota 200,000 ol ta'aniif gabaa walitti fufiinsa qabu uumaa jira. Isarra darbee immoo walumaa galatti hojjettoota naannuma kana keessaa ba'aniif naannoo 400 ol ta'aniif hojii uumuudhaan beekama. Isarra darbee rabsitoota oomisha keenya akkuma biyyaatti geggeessaa jiraniif naannoo 1,000 ta'an ol hojii uumuudhaan hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Egaa walumaa galatti uummata yookaan lammiilee 250,000 ol ta'aniif hojii idilee uumuudhaan hojjechaa jira. Isarra darbee akkuma seektaraatti rakkoowwan gurguddaa uummanni keenya qunnamaa jiruuf akka furmaatatti adeemaa jira. Keessattuu immoo maamman jiraachuuf horsiisee bulaan yookaan qotee bulaan jiraachuu qaba jedhee amantii guddaa qaba. Amantii kanaan immoo agarsiistota adda addaatiin keessattuu nyaata saawwan aannaniitiif oomishuudhaan gabaa gatii gadi qabaadhaan qofa osoo hin taane kireeditiidhaan dabalatee kennuudhaan hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira. Akkuma beekamu fooyya'insa aannanii irratti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf inni guddaan kan hojjetamaa jiru keessattuu sanyiiwwan fooyyee qaban sanyiiwwan aannanii dhiyeessuudhaaf hojiiwwan gurguddaa giddu galaasitti uumnee hojjechaa jirra. Kanarra darbee akkuma sila kaa'aa ture uummata keessaa ba'ameefis uummattumatti deebisuu waan barbaachisuuf tajaajilawwan akka manneen barnootaa, manneen fayyaa, buufata fayyaa, bishaan, tajaajila bishaanii fi elektiriikii waan akkasii kana raawwachuudhaan aantummaa uummataatis raawwachaa jirra. Egaa hojiiwwan gurguddaa kana waggoota 30 darbaniif raawwachaa jirra. Egaa hojiiwwan kanaa wal qabatee yeroo hojjennu immoo akkuma biizinasiitti sabbataa agiroo-industiriin yookaan maqaa daldala maammatiin beekamu kun kana dura biraandiiwwan adda addaatiin ni beekama. Keessattuu immoo qorannoo fi to'annoodhaan hojiiwwan geggeessaa turre. Isarra darbee immoo fiidbaakota maamiltoota keenya irraa fudhannu ka'umsa godhannee yeroo ammaa mallattoo daldala keenya yookaan immoo halluuwwan biraandii keenya jijjiiruu barbaachiseera. Halluuwwan kunis akkuma asitti agartan magariisa. Magariisni akkuma beektan qonnaan bulaa yookaan seektara agirikaalchariitti ibsa. Inni adiin kun agartan immoo aannan adii waan ta'eef isarratti hundoofneeti. Cuquliisni kun mallattuma sabbataa agiroo-industiriiti akkuma biraandii isaa asitti agartan. Kanaaf halluuwwan kanaan keessattuu mallattoo daldala keenya eegurraa kan ka'e maamiltoota keenyaaf iftummaadhaan oomisha keenya dhiyeessuurraan kan ka'e jijjiiruun barbaachiseera. Kanarratti dabalatee yeroo ammaa akka oomishtoota aannanii fi bu'aa aannaniitti dhaabbanni keenya sabbataa agiroo-industiriin inistituutii biyyoolessa istaandaardiitiin istaandardii biyyoolessaan mallattoon kun akka fayyadamnu nu kenname. Isas poochi keenya irratti goonee itti deemaa jirra waan ta'eef kana hubachuudhaan maamiltoonni keenyas uummannis amajii 4 irraa jalqabee bara 2016 jalqabee mallattoon keenya kana ta'uu hubatanii oomishni keenya gabaa irratti bittinna'an kanaan akka deeman ibsuu barbaanna. Kanaaf walumaa galatti karoorri keenya har'as yaamne ibsa kana gochuuf jechaadha. Dhaabbanni agiroo-industiriin sabbataa
bu'aawwan aannanii mara oomisha. Keessattuu kanneen akka itittuu, kanneen akka baaduu, kanneen akka aannan dhangala'aa yookaan fresh milk kennu kan ni oomisha. Isarra darbee seektarichi akkuma haala itti fufisa qabu. Akka biyyaattis rakkoowwan adda addaa waan jiraniif rakkoowwan kana immoo gama mootummaatiin qofa hiikamuun yookaan furamuu waan hin dandeenyeef nus akka dhaabbataatti social corporate responsibility keenya ba'uun nurra jira waan jedhuuf akka biizinasiitti odoo hin taane dhiyeessitoota keenya fayyaduuf keessattuu immoo piroodakshinii irratti hojjetamu malee aannan kun haala itti fufinsa qabuun waan akka biyyaatti itti deemuu hin danda'amneef keessattuu oomishaa fi oomishtummaa daraan dabaluu kan danda'an kanneen akka nyaata beelladaa fi sanyiiwwan immoo fooyyee qaban asuma giddugala keenya irratti oomishuudhaan dhiyeessitoota keenyaaf haala gabaa yookaan gatii gaarii ta'een dhiyeessuun karooraan akka itti deemaa jiru akka tarsiimootti qabannee itti deemaa jirra jechaadha. Yaa garaagarummaan biraandota kana yeroodhaaf akka biyyaatti istaandardiin mallattoon kun irratti hin jiru an itittu isaan ala halluuwwan hunduu tokkuma. Magariisni jira, adiin maammaa inni jedhu diimaadhaan jira. Inni biraa immoo ifti aduu hin jira. Yaa bright feature waan jedhu waan agarsiisuuf inni biraa cuquliisni kun biraanduma dhaabbataa sabbataa agro industrii jechaadha.